guyyaa keessatti yeroo meeqa sagada? Tole. Hmm? Humna keenya gaaffii guyyaa keessatti yeroo meeqa sagadaa? Iddoo akkasii dubbisee hin jiru ani. Tayyib gaariidha. Tayyib eessatti sagadaatiin ture Yesuus Kiristoos gad dhaabbiidhaan? Tulluu irratti ol ba'ee sagadaatiin ture. Tulluu maal jedhamu? Maqaa isaan beeku. Garam garagalee? Garam garagalee ture. Gara samii garagalee moo gara Yerusaalem garagalee moo gara biraa garagaleeti? Garam garagalee kadhataatiin ture? Waan akkas jedhu dubbisee hin jiru. Waan akkas jedhu dubbisee hin jiru. Tayyib gaariidha. Tayyib qabeenya isaa keessa namaaf kennaa ture moo qabeenya iyyuu hin qabu? Qabeenya iyyuu hin qabu. Inni qabeenya waaqarraatii iyyuu qabeenya fudhachaa ture. Abbaa isaa irraa fudhachaa ture. Iddoo isa barbaachisutti fakkeenyaaf iddootti gooftaa Yesuus Kiristoos namoota wajjin deemu iddootti biddeeni samiirraa maannaa garroobsee saba isaa nyaachisee ni qaba. Garuu qabeenya dhuunfaa isaatti iddoo kana iddoo akkasiitii kana qabeenya akkasiin qaba jedhu hin qabu inni qabeenya hin qabu. Isinii galee? Qabeenya hiyyeessa ture? Waan hundumtiyyuu kan isaati waan hunda gochuu danda'a ture inni lafarratti. Jechuun qabeenya qabaa siin jedhe miskiinaaf kennaaftiin ture qabeenya qabaate. Ka miskiinaaf kennaati ture gaafa beelaan beela baasaa ture gaafa dhukkubsatan fayyisaa ture gaafa isaan. Gaafa namootaaf kennaa ture mee miskiina qarqaaruu isaadha. Tayyib ishii kanallee mee baay'ee irraan beeytu hayye biraa dabarume. Tayyib gaariidha. Mee sooma keessatti Yesuus Kiristoos bultii 40 gaafa duraa soome saniin ala kan biraa soomee jira? Hin soomne. Hin soomne guutuyyuu? Iddoon inni bultii 40 soome bichaan beeka. Tayyib kan biraa soomee jira. Fakkeenyaaf amma Yesuus Kiristoos gaafa hafuura hamaa baasu inni kun soomaa fi kadhataadhaan ta'a jedhee dubbatee jira. Soomana soomee beeka akkaataa itti soome beekta amma Yesuus Kiristoos. Barreessamee hin jiru akka saduu gaafa bultii 40 soome garuu ni beeka. Beeka amma wannan si gaafadhee beekta waan biraatiif miti ani si dadhabsiisuudhaaf miti. Wannan si gaafadhee fi amantii kiristaanaadhaa ka amma jettee ati hordoftu jechuudha. Amantii kiristaanaa ka jetteetiin hordoftu akkaataa rabbiin itti gabbara rabbiin akka Yesuusii waaqa jechuu malee akkaataa rabbiin itti gabbara rabbiin wamaa waliin beeku seera rabbiidhaa cabsee jira waan seeraatiin wamaa waliin qabatu wannan jedhu ibsitan. Wannan siin jedheef simatan. Duratti irraa wanni si dubbataa ture. Ati kiristaana waan taateef wallaalte malee amma Yahudoota amma wantoota amma ati dhuftee Musliima gaafattu kan osoo gaafatte sitti kolfa. Yahudoonni maaliif sirriitti beekan? Akkaataa rabbiin waan rabbiin barbaadu jechuudha. Ati ammoo fakkeenyaaf hawaasa kiristaana keessa waan guddatteef akkaataa Yesuus itti soome hin beekan, akkaataa salaate hin beekan, garam akka garagalee hin beekamu. Fakkeenyaaf gaafa gaara irratti wanna jedhe san kallattii tokko garagala malee Yesuus gara hunda gara jiha afur garagaleetii miti kan inni wanna jedhu. Jiha garagaleetii miti kan inni kadhatu. Yaani waaqayyo amma fakkeenyaaf gara kallattii barbaadetti yoo garagalee waaqa kadhadhe waaqayyo nan dhaga'u kallattii hundumaarra jiru waaqayyo. Kadhannaadhaa miti an sagada si gaafadhe durallee haa ta'umee ani yeroo garuma inni garagalee siin jechuudhaaf jedhaan. Kallattii kan kee hin jenne bar kan keetii miti kan si gaafadhe Yesuusiin si gaafadhe. Waan Yesuusirraa waan amantiirraa akkamitti rabbiif bulla kan jiru fakkeenyaaf Yesuus qaama isaa dhiqatee beeka osoo siin jedhe si gaafadhe macaafa keessatti guyyaa tokko dhiqate jechuun hin jiru. Si galee sooma waan sooma isaadhaa waan takka ibsamee hin jiru. Salaanni isaa waan takka ibsamee hin jiru. Qabeenya isaa kennaatiin ture waan tokko ibsamee hin jiru. Maal dalagaatiin ture Yesuus Kiristoos? Bakka kana dhaqee ebaluun akkana jedhe isa kana qofa. Si galee wanni kun amantiidha wamaa waliin gitu amantiin kun amantii namootaan wanna godhame wanna jedhee dubbadhuuf isa kana. Si galee rabbiin waa sirraa barbaadu jira ajaja rabbiidhaati. Islaamummaan dhugaadha wanni siin jennuuf isa kana. Si galtee Islaamummaan dhugaadha siin jedhu ajaja rabbiidha. Rabbi kan inni akkati jettutti gara kaabaatti galagalee sagaduun irraa barbaada. Gara aqee rifeensa kiyya murachuu aqee shaaworii galuun irraa barbaada. Waaqni seera mataa abboommi kurnantu jira beer seera mataa isaa qaba seeratti waaqayyo wajjin jiraatan. Seera waaqayyo wajjin jira. Isatti seera hin qabdan jettuuf hin jedha bar. Seera kiristaanii qabu bar kiristaanii seera tokkoffaa yoo eegu amma seera tokkoffaa beektaati. Maaloo seera isa kamiin? Abboommiin tokkoffaa maalidha beektaa? Abboommiin tokkoffaa waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha kan jedhu bare. Kiristaanni abboommii kana cabseetiin jira. Wanta biraan gooftaan ta'u amma akkas jechuun isaa wanti biraan gooftaa sittiin ta'u sirrii matti dhanan beeka isa kana. Eenyutu jedhe beektaati? Eenyudha jechuu jira.
Waaqayyoon jechuun jira. Kan waaqayyo bichaatu gooftaadha. Kan biraatti waaqessuun hin barbaachisu. Eeywa Yesuus inutti dabaluu noo. Yesuus waaqa bar. Maal Yesuustu bar Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jechuun jira. Nagaa meetti fayyaan Inni waaqayyoon keenya kophaa isaa gooftaadha. Waaqa amma nutiin ibsa. Yesuus hafuura waaqayyootiin dhalatee hafuura Lakki hafuura haadhaadhaa latu qilleensa dhadhatu waan barbaade. Yesuustu bare. Yesuustu waan jedhe Yesuus ila. Yesuustu maal jedhe si fakkaate? Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe akkuma Museen dubbate dubbisan dubbate. Tole. Yesuustu bar Waaqayyo keenya ka jedhe dubbate. Waaqayyo keessan hin jenne bar. Ani gooftaa keessan hin jenne. Waaqayyo keenya jedhe. Waaqayyo keenya jedhe. Yesuus illee keenya kan jedhu kana keessa ummata keessa jira. Waaqayyo keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe. Ammati akkasiin jechaa jirtanitti seera gooftaa Yesuus isin barsiisan hordofinaa qulqullummaan barattinaa abboommini isin gorsan godhinaa jechuudha mooree maal jechuudha. Lakki akkasiidhaa miti yaani. An seera kiristaanni seera rabbiidhaati waliin qabu rabbiin hun beeku siin jechuu jiraani. Wanni siin jedhisitan ajaja rabbii raawwachuu dhiisiiti. Kan rabbiin beeku iyyuu kiristaana bar. Kan rabbiin beeku iyyuu kiristaana. Mee kiristaani. Amma akkamitti kan rabbiin beeku. Ijoolleen koomentiidhaa kun wallahi isinitti aaree jiraani. Ni jibbisiiftanii jirtan jettu kan. Yaada keessan gabaabsadha yeroo takkame. Baarakallahu fiikum. Mee fakkeenyaaf kiristaanni ati kiristaanni amma waaqan beekaa waaqa ofii? Ani waaqayyoon sirriitti Mee ati ibsime. Waaqayyo jalqaba irratti sana uume. Anumti uumamuun koo yoo ani waaqayyoon akkan beeku ragaadha. Isa eessa jiru? Isa samiirra jiru. Ka lafarra bu'ee sun waaqaa miti jechuudha. Ka lafarra bu'ee gaaf dura Lafa isa siinaa jennu. Otoomati kaatee yaa ija koo nanan dhaqiitiin tala kana iddoo isheen jirtu ilaaliti waan isheen hojjettu godhiiti akkasitti gorsiiti akkasitti qajeelchiiti akkasitti kanafaa godhiiti biraa kootu yoo jedhee ajajee jechuudha. Ati ajajje ija keessana yoo ajajje jechuudha. Namni iji keessa fakkeenyaaf dogoggora wayii hojjechaa jira iddoo kana taa'ee dogoggora hojjechaa jira. Dogoggora akkasii hojjechaa jirtiiti dhaqiitii timiiti seera koo barsiisiiti kootu jettee yoo ajajje iji keessun imma iddoo duraan turtetti yoo siif deebite yaani ati waan biraa taate jechuudha. Maaliif waaqayyo hafuura isaa erge jedha. Namarraan dhalate hin jiru. Namarraa dhalate Maariyaamirraa dhalate yaani seera inni ittiin dhalate seera qaba. Nama akka namni tokko nama jedhamuudhaa fi amma fakkeenyaaf kan nama jedhamuudhaaf. Haadhaaf abbaan hin qaba. Wanni natti immoo jirtu waaqa tokko jechuudhaaf. Wanni kiristaanni waaqa hin beeku jedhu isuma kanaayyuu. Waan dubbataa jirtu kanaaf. Kiristaanni waaqa ofiidhaan beeku wanni siin jedhu isuma sana. Osoo kiristaanni waaqa beeku taate waaqa ibsuun nama nibbu. Yahudaa gaafadhu fakkeenya waaqni kan kee kami jedhi. Inni muslima gaafadhu mee waaqni kan kee eessa jira jedhi. Waa hundaa hojjeta beekaa akkasuma. Amma mee waan siin jedhani waaqni kan kee weetti. Kanuma kan ibse maaliree isin immoo adda baasanii garaa Maryam keessa dhalate sun. Dhageessu Yesuusin maaliif hin jettu jettani. Rakkoon keessanii guddaan kanadha. Gaariidha mee. Kan Maryam deesse sun waaqa moo nama deesse? Waaqa isheen hafuura qulqulluu deesse. Hafuura qulqulluu deesse maaliif waaqayyootu uume waan ta'eef fedha waaqayyooti akka dhalatu akka nama ta'e dhalatu akka nama barsiisu Israa'eloota akka barsiisu. Maal deesse siin jedhani? Nama deesse moo waaqa deesse? Gara qajeelummaatti gara dandeessitti akka nama fidu kan godhe waaqa isuma abbaa masaati jechuudha. Nama deesse moo waaqa deesse? Waaqa deesse moo nama deesse Maryam? Isheen waaqa deesse. Isheen hafuura qulqulluu deesse. Maal deesse gadi dhaabeeti dubbadhu ati maal si dhibesa? Waaqa deesse moo nama deesse? Waan tokko jalamuuti. Akka nama ta'e uumamu kan godhe waaqayyo fedha waaqayyooti barkuun. Waaqayyootoo nama haa ta'u. Waaqayyo nama jiraata. Waaqayyo gooftaa Yesuus nama haa ta'u jedheeti jechuudha. Akkuma Muhammad fa'aa abbaa fi haadha qabaachuu danda'a ture. Garuu inni abbaa fi haadha malee abbaa Waaqayyo isa kam jechuu jirta? Waaqayyoon fedha isaatiin Yesuus akka argamu godhe sun kamiin? Waaqayyo lama jira asumatti Waaqayyo kan dhalatti illee Waaqayyo naan jechuu jirta. Ofii fedha Waaqayyootiin argame naan jechuu jirta. Ibsaa jirutti na hubadhu qaama garaagarii miti isaan qaama garaagarii miti siigalee qobaa miti Waaqayyo hafuura isaa ergee Maariyaam durbarraa akka dhalatu godhee ka jedhu caafamee quraana keessallee kitaaba guntinii keessallee jira. Inni kun hafuurri Waaqayyo ergamee yoo Yesuus lafarratti dhalate kun maal rakkina uumaa yaani yoo nama ta'e Waaqayyo gochuu hin danda'u hafuura isaa fuudhee nama gochuu hin danda'u jechuudha moo maal jechuu keessani?
لا 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 ati waaquma ibsi ati nama deesse moo waaqa deesse jala muriin dubbadhume tokkichu Waaqa deesse ishiin. waaqa se waaqa deesse waaqa akkasiimi bakka waaqa deessee eega jette bakka achumatti raawwateetiin jirta kanaafuu amma Maryam waaqa deessee kan du'e illee waaqa kan dhalate illee waaqa fedha waaqayyootiin kan jettu waaqayyo fedha waaqayyootiin Yesuus argame kan jettu sunamu sobata maaliif waaqni lama hin jiru waan ta'eef dabalataan waaqni yeroo san eessa jira dura siin jennaani gubbaa jira naan jedhe amma moo waaqni hin dhalate naan jechuudha yeroo Yesuus lafarra jiru eessa jira waaqayyo jenna yeroo san illee gubbaa jira naan jedhe amma moo Yesuusiyyuu Amma yaadni koo ifatti sii galeera waan an jechuu barbaade si maal naa gala isaati waaqa kan kee ibsi jennaan bar waaqni kan kee waaquma kan kee ibsuu jara dadhabdee bar Ani kos sirriitti si amma yookaan waaqayyo dhalate naan jette yookaan gubbaa jira naan jetta utuu waan hunda gochuu dandeessee utuu amma dhuftee na ilaaluu dandeessee jechuudha utuu amma waan hunda gochuu dandeessee na ilaaluu dandeessee yaani na qajeelchuu barbaade ani amma jaalladha akkati na ilaaltutti nama amantii islaamaa qabadheen jiru jaalloodha jettee na yaaduu dandeessa utuu amma sitti naa ani sanii miti akkasii miti wanni na dhaggeeffadhu sitti nima aqiitii qajeelchiitiin intala kana qajeelchi kootu jetteetu utuu amma qaama kee keessaa tokko naa ergite ati qaamni kee sun immoo iddoo isaatti siif deebi'e maaltu jijjiirama uumu waaqayyo kana gochuun danda'u Aba tokkicha ergaasa. waa kana gochuun eeka hafuura isaa ergee jedha hafuura isaa ergee jedha bar hafuura isaa ergee jedha malee abaluurraa dhalatee abbaan isaa abaluudhaan jiru waaqayyo hafuura isaa ergeetu dhalatee jedha. Kanaafuu amma mee waaqa gadhaabii nutti beeka. Hafuura isaa amma waaqni ka gubbaatti hafe sani. Waaqayyo oh my god. Akkatti sidii borgitee amma ani kiristaanni waaqayyoon beeku ajaja rabbii beeku dhiisii wani siin jedhe bisa kana. Wallahi dhugumaaf siin jedhe baran. Kiristaana kamiyyuu gaafadhu ati. Waan waaqayyoon hin beekan afaanin dubbatan malee. Akkuma Yahudota warra Yesuus mormaa ture sanii. Rabbiin waan rabbiidha waan tokko hin beekan. Akkuma Quraanni dubbatu wamaa qadarullah haqqa qadrihi jedha. Dhugaa rabbiin beekuudha waan takka rabbiin hin beekan. Yahudonni ajaja rabbii fudhachuu didan rabbiin hin beekan. Rabbiin Yesuus ammoo osoo ka abbaa beektan taate anatti ni amantu jedheen jarumaanu. Waaqa beektanii kiristaanuma sadarkaan irra jiru beektaa? Amantu jechuun inni iyyuu waaqa otoo isa beeku ta'e namni isa wallaalu hin jiru jechuudha. Inni iyyuu waaqa waan ta'eef waaqa beeku waan isin jedheef isa kanaa bara. Yesuus waaqa jennaan waaqni ka biraatu jira. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos yoo waaqa jette Yesuus Kiristoos ammoo ani waaqayyo koo jedhee dubbata. Hafuurri waaqayyo koo jedhee rabbiin dubbataasaa? Afaan maaliiti? Afaan maaliiti? Fakkeenyaaf amma Yesuus Kiristoos gara waaqayyo gara abbaa kootiif gara abbaa keessanii gara waaqayyo kootiif waaqayyo keessanii jedhe. Yesuus hafuura waaqayyoodha kan waaqayyoodha akkas jettu waaqayyoodha citee dhufee jette wanni rabbi irraa citu illee hin jirtuuti. Astagfirullah. Wanni rabbi irraa citu hin jirtuuti. Rabbiin xiqqeessu jirta akka kanaan. Rabbi irraa wanti citu tokko illee hin jiru. Rabbiin hin qoodamu. Waaqayyo gochuu danda'a. Kana gochuu danda'a. Okay. Kana waan hundumaayyuu waaqayyo gochuu danda'a. Rabbiin uumama keessa jira jechuun rabbiin salphisuudha guutumatti. Atumtiyyuu macaafa qulqulluu sirriimatti lallabda beektaa dhugaama sirriimatti dhugaa baataa fi maaliif gooftaan Yesuus amma maal jedhe jettee otoo ana beektu otoo abbaa koo beektu ta'e anaan beektu jedhe maaliif isa hin beekan anaan beektu jechuun isaa maal jechuu akkatti sirriimatti siniin gala jedhee xiyyaadha. Bar wannan siin jedhanii ati maal naa galaafata ati osoo ati hin dubbatin dura waan kiristaana jedhu ni beekan. Macaafallee alhamdulillah bareecheetiin beeka. Sanii miti ani waan macaafa beekuutti miti. Garuu kiristaana kamuu gaafadhu. Wallahi dhugumaaf siin jedha goobajiti. Kiristaana kamiyyuu gaafadhu ati. Kiristaanni sadarkaa keessattuu amma gara aga pheenxee dhufte kana Yesuusii waaqa jedhanii waan akka malee leellisaniif rabbiin gatanii jedhanii rabbiin hin beekanii siin jechuu danda'a. Ajaja rabbiidha dhiisii jechuudha. Kiristaana kamuu gaafadhu kootuuti mee waaqa kan kee ibseedhe. Qajeelcha waaqa ofii ibsuu hin danda'u. Asiin sadii jedha, asiin tokko jedha, achiin nama jedha, achiin maal jedha. Achiin kan gubbaallee balleessee, kan lafaallee balleessee guutuu isaadha rabbuma waan jedhamu kanaafuu dhabama godheetuun firra taa'u jira. Mee amma saati fakkeenyaaf amma ati yoo kadhattu eenyuun kadhatta beektaa amma ati? Yesuusiin kadhatta. Kanaami? Yesuusiin kadhatta. Garuu ammoo waaqayyo kati jettee itti amantu ammoo Yesuus ammoo mataan isaadha waaqayyo koo jedha waaqa kadhatu qaba. Waaqayyoon kadhachaa bulee jedha Yesuus Kiristoos mataan isaadha jechuudha. Koo Yesuus waaqadhaa siin jechaan jira laman jiru. Inni bari Yesuustu waaqa kadhachaa bulee jedha. Yesuus foon uffatee lafa bu'eetu nama barsiisaa ture. Okay. Kun rakkoo
akkamitti waaqni rabbii kan keeti jedhiiti waaqni uumama keessa seena jedhameen amanamu bar. Maqaa maal jedha si fakkaate macaafa keessa waaqayyo maal jedha? Hatta Phaawulosiyyuu itti dubbatu maal jedha si fakkaate? Waaqayyo manneen harka namootaatiin ijaarame keessa hin jiraatu jedheetiin dubbata. Foon namaa keessa dhiisiiti. Rabbiin qaama namaa keessa seenee qaama namaa keessatti rabbiin jiraate naan jetta rabbii kan keeti jedhi mar'imaan bira. Mee rabbii kan kee sodaadhuuti. Rabbii kan keeti jedhi mar'imaan bira bakka fincaan jiru, bakka sagaraan jiru, garaa namaa kan ajaa kan arguu jirtaati. Raammoo kan anaa raammoo kan arguu jirta. Mee Maryamillee tapha akka kiyyaati haadha. Intala qulqulluudha malee wannaan qalbii isaa qulqulluu taatu malee mar'imaan qabdi, garaacha qabdi, fincaan qabdi, sagaraa qabdi. Waaqni achi keessa ji'a sagal guutuu achi keessa taa'eetiin beenaan jettee wayita inni dubbattu eega sani ani rabbiin beeka wayita naan jettu ammoo ammati immoo naa ibsi akka quraana keessanitti immoo akka Yesuusitti dhalate immoo naa ibsi akkuma see galetti siif anaaf naa galuu didee okkee ani dogoggortuudha. Quraana keessallee jira akka inni ibnu Maryaam ta'ee akkamitti akka dhalate naa ibsi maaliif akka dhufe maal godhe akka deeme istiyaatiyyuu ifa godhe. Eeywa barra. Eeywa wannaani islaamummaa keessatti wanni hundi isaa gidsiidha. Nabiyallaa Iisaan alayhi salaam Yesuus Kiristoos gaafa dhalachuudhaaf deemu maqaa Yesuus jedhullee nuti maqaa Yesuus jedhu maqaa kanniini miti kan nuti fayyadamnu Iisaa jennaan maqaa hundeedhaati. Rakkinni maqaan rakkoon qabuuti maqaan rakkoon qabu. Akkaataa itti dhalate dura karaa malaayikaatiin sabni Israa'el karaa irra badee akka malee salphatee waan jiruuf jecha karaa malaayikaatiin dura awwal marraadhaa haadha isaattuu filatameetiin ture Maryam. Maryamiin maaliif rabbiin filate akka ilmi kun isirra argamuudhaaf. Eegasiin osoo isiin hin dhalatiin durayyuu rabbiin filateetiin eegasiin si dhalatee jettellee ammoo kan isiin guddatte Zakariyaas jalatti. Nabiyallaa Zakariyaa alayhi salaam isatu guddiseen. Isatu fi qabeetiin guddisee hatta osoo isiin ijoollummaadhaan qabduyyuu Quraana keessatti suuraa sadaffaa irratti rabbiin dubbateetiin jira. Malaayikaan jannatarra nyaata fiddeef nyaata nyaataa turtee jira. Samiirra. Duranta madaakaan akkamitti karaa nabiyyii dhufa jettaami. Maryamiif nyaanni samii irraa jannatarraa fidamee fi nyaachaatiin turtee jira. Zakariyaasiyyuu sani ajaa'ibsifatee sanirraa kan ka'e rabbiin kadhatee Yohaannis hin argate. Nabiyallaa Yahyaa alayhi salaam kan nuti jennuun. Erga sani malaayikaan dhuftee Maryamiin itti himte. Rabbiin achi dura osoo isiin akka Iisaa Yesuusiin argattu osoo itti himin dura akka rabbiin isii qulqulleessee jiru itti himtee akka isiin jabaattee rabbiin gabbartu itti himtee inni isiin jabaataatiin turte. Akka ishee qulqulleessu isammati jechaa jirtu kanaaf akka ishee ifa isinii ta'eera hundumti keessan sirriitti dhaggeeffadha. Akka ishee qulqulleessuuf sirrii maasaa jirta dhugaa makee haasaa jirta. Mee xiqqoo sii akkuma si goonu akka si goonu jedhamne. Rakkinni hin jiru xumuri. Si dhaggeeffadha mimi duratti? Si dhaggeeffadha miutiin godhadha dhugaa rabbi. Ati guddaa si wajjin fixu jira. Sirri dhaggeeffadha. Jidduudhaan mirkaanatti qaba. Akka isiin qulqulluu taate jedhee malee amma afaan keessaanii akka isiin qulqullooftuuf hin jennellee akka isiin qulqulluu taate jedhe afaan Oromootiin. Afaan Oromoo kiyya kana yoo badde. Wanni kun hafuuratti jallisee na fakkaata ta'e. Akka isiin qulqulluu taatellee itti meeti. Itti manii akka isiin rabbiin sirriitti gabbartu itti mani. San booda namoo malaayikaa yeroo lammaffaadhaa itti dhufaniiti malaayikaan akka mucaa isiin argatu itti mani. Mucaa akkamiidhaa dubbii rabbiitiin dhalatu. Maqaan isaa Iisaa ilma Maryam jedhamu sadarkaa qabeessa kan inni ta'e duniyaatti illee akhiratti illee. Warra rabbitti kalaa'u kan inni ta'e. Egaa sani ammoo akka inni ergamaa ta'uuf deemullee akka rabbiin waa isa barsiisullee kan hunda itti manii jennaan isiin akkamitti ilma argadha namni tokko na tuqan beeku jennaan akkuma siin jedhame kanatti rabbiin waa uumaa jedheen Quraana keessatti. Qaala kadhaalikillaahu yakhluqu maa yashaa. Akkuma kanatti rabbiin waan barbaade uumu. Rabbiin waa uumuudhaafi sababa abbaa faa godhee waamaa'uma godha malee rabbiin lafaa ka'eetiin uuma. Rabbiin akkaataa itti waa uumu akkanuma. Samiin abbaan qabdu dachiin abbaan qabdu abbaa malee rabbiin ni uuma. Akka barbaadetti akkuma siin jedhame kanatti rabbiin waa uuma jedhe. Idaa qadaa amran fa innamaa yaquulu lahu kun fayakun. Yoo inni waa murteesse waan saniin argame jedhan inuma argama. Yesuus illeen gaafa daa'imni xiqqaan kun daa'imni dhalatu kun illeen dubbii rabbiitiin rabbiin argame jennaan eega sani argameedha. Waan keessa kan jiru isa kana. Karaa Maryamiin alayhi salaam. Eega sani ammoo Jibriil itti afuufeetiin deeme. Sanboodaan ammoo ruuhiin isii keessa seentee ruuhiin Nabiyallaa Iisaa alayhi salaam ruuhiin kabajamtuun seenteeti garaa isii keessaan qubattee sanboodaan rabbiin achi keessatti maal godhee isa uumee achi keessa akka dhalatu godhe. Sanboodaan ammoo
ربين كتاب اللي ساف كني تورات اللي سبرسيسي سرتي akka isin rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka inni ummata qajeelu akka inni ummata sirreessu godhe ummatatti yaamsa godhaatiin ture sirritti yaamee eega sana ammoo jarri kafartee diddee jennaani falamma ahassa ciisa minhum alkufra qaala man ansaari ila allah jarri ummanni sabni israa'el harka didanii jennaan eenyu naatum samee rabbiin gara rabbiidha yaamuu keessatti jedhe sigade gara rabbi yaamuu keessatti eenyutu naatumsa jennaan hawaariyyoonni nutu siitumsa kun nuti bira dhaabbanna jennaan gaafsan filate nabiyyi Allah Isa alayhi salaam gaafsan hawaariyyoota filate nama 12dha kaate jechuudha warri isaaf tumsaa turan baay'inaan isa san jarri kun waan ammoo itti kafaran san booda rabbiin jarri ajjeesuuf yaadanii jennaan rabbiin nagaa isa baafadhee jira laakiin osoo qur'aanin bu'in dura yesuus kiristoos du'e monduuneen kirikirri ture sun ammoo waan wannaati miti waan guddaa irratti haasa'anii miti yesuus kiristoos duraan du'ee jiramu du'een jiruu kan jedhu macaafa keessatti jechuudha. Kiristaanota duraanii keessatti iyyuu wal dhabbii guddaatu ture warra duraanii keessatti. Kuni qur'aanni eega dhufee sirriitti addaan ifa bahaa ta'e malee achi dura namni du'ellee jedhe namni hin duunellee jedhe osoo qur'aanni hin bu'in dura rakkoon qabu sun waan jannata seenuu nama dhoowwuudha miti sun. Sii galee jedhetti yaadama. Amma Yesuus asirra akka xumure kaa Yesuus du'eera immoo akkamitti du'ee eessa dhaqee jedhi xumuri dhalachuu isaa xumuri goolabdeetta sirriimatti macaafa qulqulluu keessa waanuma jiruutu achuma keessa jira. Isaa booddee akkam ta'e xumurri isaa maal ta'e? Erga bartoota isaa 12 filatee isa duukaa bu'aniiti warri kaan isa mormanii sirriimadha wantoonni kuni achi booda maaltu ta'e? Amma argitee alhamdulillah rabbil aalamiin wanna ajaa'ibsiisuani nuti rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbii ufiidhaan nu bira kaa'ee warra ragaa guutuudhaan facaaseeti waa himu kana nu gochuu alhamdulillah rabbil aalamiin. Sii galtee bismillah rabbiin alhamdulillah islaamummaan haqa wanni jennuuf isa kana siifi masanillee inshaallah bareechee islaamummaan dhugaadha wanni jennuuf isa kana wallahi lafatti miti. Kiristaana kamuu gaafadhu akka amma sitti hime kana qajeelcheetiin akkana sitti himu kan danda'u tokko hin jiru. Yoo baxaabbata addaa mirraa kaasee kun eessarraa fidee baxaabbatee kunno qaa'idaa harkaan dhoowwee laal kun miila mataa godhee mataa miila godhee addaan facaaseetiin bisi bira deema. Eega sani hafuura malee siif hin galu siin jedha. Ayyee itti buufame. Kennaa dubbima sirriitti yoo hubatte gahaadha. Alhamdulillah. Eega sani ammoo wanna irratti wal qabatee jechuudha. Akkaataa inni ta'e keessatti jarri mala itti dhahan Yesuus Kiristoos malli jarri itti dhahanii warra Roomaa bira dhaqaniitiin akka inni mootummaa warra Roomaadhaa irratti fincila kaasuudhaaf deemu itti tokkomaniiti sii galee akka inni ajjeefamuuf mala guddaadhaaniiti wanna gochaatiin turan. San boodaanii Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jarri mala dhahanii anillee mala dhahe Allahin irra caalaa warra mala dhahuuti jedha. Rabbiin tooftaa itti dhahe. Sii galee tooftaa itti dhahe. Tooftaan sun kamiin? Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka jarri ajjeesuudhaaf yaadan san nabiyyii isaadhaa kana akka ajjeefamu waan hin barbaadaniif jecha nabiyyii kana gara samiitti ol fudhate karaa malaayikaatiin. Bakka isaadhaa ammoo nama biraa irratti fakkeenya isaatu darbame. Fakkeenyi isaa sun eenyu irratti darbame kan jedhu sun haasawa qaba. Eenyu irratti darbame kan jedhu Yahudaa ganticha kan jedhamu Yahudaa al-Iskariyuuxi kan jedhaniin Yahudaa ganticha kan jedhamee macaafa keessatti beekamu nuti ammoo Yahudaa al-Iskariyuuxi jennaani isarratti darbamee jedhanii dubbatan. Ibn Abbas Faat radiyallahu ta'ala an. Beektoonni gariin ammoo lakki nama wayitiituuf qabellee kan jedhan jiru. Laakiin alaa kulli haal nama biraatti darbeen fakkeenyi isaadha. Nama badii dalagu kan biraadha. Nama ajjeefamuu haqa godhatu kan biraa irratti bifti isaarra darbamee jennaan erga sana ammoo jarri Nabiyyi Isaa alayhi salaam se'anii isa sana ajjeesan. Kan Quraana dubbatu isa kana. Nabiyyi Isaa ammoo alayhi salaam gara samiitti ol bahe. Rabbiin achi qubsiise. Erga sani deebi'eetiin dhufa. Deebi'eetiin dhufee dachii irratti Rabbiin akka ummanni gabbaru godha. Kiristaanota irra quufeetiin kunoo amma isaa waaqa jennee wanna jedhu kanallee dhukkee isin irraa kaaseetiin ani namaati gad dhaabbadha isinin jedha. Gaafsan nam tokkolleen kan Rabbitti hin amanne hin jiru. Gaafsan wanni godhanillee jiru. Qulqulluunis kanuma ibsa. Seegalee wanti itti dabalame asirratti dhaggeeffadhu wanti itti dabalame Yesuus hin fannifame jedhama isa jedhu itti yoo dabalate iyyuu garuu akka Qura'aanaatti isuma kana ibsa Yesuus ol butame ganaammoo deebi'ee dhufa abdiidhaan eegaa jirra isa kana dhufaatii isaa hundumti keenya jechuudha. Macaafni waan kanaa miti macaafni sun akka Quraanatti dubbate dubbii dhuqaata addaan gala. Anamma iddoo kanatti eegaa jechuudha.
Abdii jirtaasa? Yesuus Kiristoos Inshallah suhurri nu bira gaheetiin jira. Suhurri illee nu bira gaheetiin jira biiznillah. Yoo rabbi jedhe inshallah. Guyyaa biraallee kootuuti haasa'i biiznillah. Rabbiin kheyraa godhuti. Si galee. Kaan ammoo ati ibsa sirriitti hubadhu. inni gama waa tokko garuu asirratti jechuudha akka waaqayyo isa uume yeroo sana jechuudha yeroo sana amantiin musliimaan jiru ture miti yeroo waaqayyo isa erge sana jechuudha amantiin musliimaan jiru ture. Laaki Yesuusiyyuu muslima a'uudhu billahi maal jettisa? Eenyuuf ergame reenni? Saba Israa'el jarri karaarra badanii jennaan sirraa ati rabbiif ajajamaa jedhaatiin ture. Rabbirraa ajajamaa jedhee akka inni as rabbirraa ajajaman seera waaqaa barsiisuu fi rabbitu qulqulleessee isa erge miti. Eeywa suura sadaffaa 50 irratti barre akkas jedheen jedha. Mee eenyu naa tumsa jedhee eenyus na wajjin dhaabbata jennaani. Waan ajaan barattoonni maal jedhan jedha qaalu amannaa billahi washhad bi annaa muslimuun nuti rabbitti amannee jirraa kunoo Allahatti amanneetiin jirra akka nuti muslimtoota taane ragaa nu bahi jedhan jedha. Egalee akka nuti muslimtoota taane muslimtoota jechuun warra rabbiif ajajamu hawaariyootatu akkas jedhee jedha. Yesuus illee kan itti yaamaatiin ture islaamummaadha. Islaamummaa jechuun bara afaan arabiffaadhaati malee rabbiif ajajamu jechuudha. Islaama jechuun bara afaan arabiffaati malee wannaadha miti. Hojiidha malee amantiidha miti. Amantiin islaama jedhamu kan dirjiitii wayii qabu hin jiru. Dirjiitiin hin jiru islaamummaa keessatti. Egalee dirjiitii ebalu hin jiru. Dirjiitiidha miti islaamummaan. Islaamummaan ati rabbiif ajajamudha. Atummaan lafaa kaatee ammoo atummaan tun jechuudha. Lafaa kaatee yoo rabbiif ajajamte karaa nabiyyiitiin ajaja karaa nabiyyiitiin dabre wayiidhaa yoo hordofteetiin jette yoo yeroo Yesuus jiraatte ajaja Yesuus karaa Yesuusiin dhufe san fudhatte yoo rabbiif ajajamteetiin jette musliima jannata seenta. Zamana Muusaa illee akkasuma. Nabi Muhammadin eegaa qabde ammoo karaa Nabi Muhammadin alayhi salaam ajaja dhufe san fudhatte erga sana ammoo yoo rabbiin gabbarte musliima. Musliima jechuun afaan arabiffaati malee hiika biraadhaan qabu. Warra rabbiif ajajame jechuudha. Asirratti yeroo isin yeroo amma akkasitti ibsa laattan kana maaliif isa jalan deemina wanta akkasiin jedhina akkasiin godhina yeroo jettan maaliif erga inni rabbiin iyyuu akkasitti isin agarsiisu amala koo isin agarsiisu isin qajeelchuu daandii jannataa isin itti agarsiisu jedhee rabbi erga qulqullummaadhaan gadi isa erge isin immoo maaliif isaan akkasiin jedhina akkasiin godhina jettanii uummata barsiisu ture ofiima keessaniyyuu beektu hooti. Laa Yesuusin dhiisaa jennee takka hin beeknu nuti. Yesuusin dhiisaa takka jenneetiin hin beeknu. Nabi Allah Isa alayhi salam Yesuus Kiristoos barsiisan taane barsiisee takka hin jennu wali'iyaadu billah. Nabiyyi dhugaadha nabiyyi kabajamaa nabiyyi dhugaa barsiisee dhugaadhaaf jecha ummanni Yahudaadha isa wanna gochuudhaaf ka'an kan rabbiin nagaa isa baasedha. Nagaa isa baasuun ammoo nabiyyi kabajamaa waan ta'eef jecha. Sirrii madhamaa isa amma isa wajjin hin jiraatina kan isan amanina isa waaqessinaa kan isin akkasiin jenne nuti kan jenne waan inni jedhe fudhadhaadha. Yesuus Kiristoos tasa taatee ana waaqessan jedhe. Inni kun dhimma namaati beektaa akkuma yeroo sana mormitoonni isaa jiran amma mee fakkeenyaaf misaala isaa waan baay'ee jira beektaa. Meeroo takka kaawwatanii waa meeqa jedhan. Garuu yeroo takka mee waa siibsa. Akkamitti jettedha beektaa macaafni qulqulluunis kan jedhu. Waa siibsa yeroo takka. Fakkeenyaaf amma mee misaala sii fudhadha. Cubbuu Aadamiif du'ee kan jedhu dhageettee beektaa kiristaanummaa keessatti. Isa kana akka namni itti yaadutti ibsu malee isa kana akkas mitiin. Ati cubbuu Aadamiif akka du'eetti namantu. Garuu daandii cubbuu irra ani deemaa jiru daandii cubbuu kaleessa Adam itti na kuffise sana cubbuun sunumti isaayyuu Adam irraa dhufe mitiire isarraa na kuffise sana na qajeelchuu dhufe daandii sirrii karaa rabbii nama geessu kan akkas tolchaa hiyyeessan dhiphisiinaa maaliin jedhinaa walii galleessinaa maaliin jedhinaa kan jedhu kana barsiisuu walii galleetiin jira isa kanarratti. Kanarratti ani adaafatti tokkoma bekka islaamummaan ka barsiisu makan. Yesuus Kiristoos kan dhufe cubbuu baatuu sun taane cubbuun dalagina namaan jechuudha. Islaamummaa keessatti ka barsiisu kan. Cubbuura nama fayyisa jechuun illee afaan isaa maaliin cubbuura nama fayyisa jechuun Yesuus Kiristoos. Cubbuura nama fayyisa jechuun maal jechuudha beektaa? Akka ati cubbuun daandii isaa hordofta dhugaa akka inni itti si barsiise sana akka inni itti ibse sana akka inni itti daandii sirriitti daandii jannataatti nama ergu sana itti fudhatta jechuudha malee waa biraan hin jiru. Gaariidha. Tuni gaariidha. Tayyib sirraa fudhadha sitan. Mee fakkeenyaaf amma kiristaanonni baay'een isaaniidha cubbuu Aadam nurraa baatee jedhan. Cubbuu Aadamii nuti dabarte nurraa baatee jedhan. Isa kana maqaa afaan Yesuus irraa yoo barbaadde afaan Yesuus irraa wama Aadam jedhamu kanayyuu arguu hin dandeessu.
Macaafa irraa jechuudha. Cubbuu Adam nurraa Waanuma baate jechuun isa maqama isa Addaam duratti goonu jedhuyyuu gochuu dhiisne daandii sirrii fudhanne karaa isatu nu barsiise isatu nutti agarsiise. Sii galee maaliif mucayyoo maaliif akkana taata isaati? Mee maaliif akkana jeeta rabbi jedhite? maasin Waa si jedhan jiru hubachiisaa dhugaa deemu maadha jira. amma sinillee jechuudha dhugaamti amma macaafa qulqulluu keessa waan Kiristoos Mee ibsu yeroo takka mee tartiibaan haasofne quraana yeroo takka keessatti illee jala sirrii natti darbate. ibsa akkuma isin jettan kana isani keessumatti isani bartoota Mee fa'aati qoy yeroo fudhatan. takka obsime yeroo takka obsime naaf obsi. Okay. Yesuus Kiristoos waan cubbuu Adam barsiisee jira. Tasuma taatee barsiisee hin beeku. Cubbuu Adam lafaa kaasee dubbatee beeka takka. Cubbuu Adam barsiisee hin beeku garuu inni cubbuun hojjetina. Cubbuun daandii Cubbuun abbaarraa hojjetinaa walii singaatti gallee siin jedhee mi afaan Oromoo kiyya kan maaf hin hubanne ati rabbii kan keetii jedhe. Cubbuun hojjetinaa jedhee jira jedheetiin jira walii galle islaamummaan kan dubbatu suma kana. Kana irratti walii galle siin jedhe anillee akkasuma dhamanaa siin jedhe. Yesuus Kiristoos ammoo waan cubbuu Adam dubbatee beekaa takkaa garuu hin jiru. hin jiru. Isa kana kan nuti dinnu fakkeenyaaf. Kiristaanonni Ilaalcha namootaati malee cubbuun nu dhiifamee cubbuu kana ammatti gaafa daandii Kiristoos irra buutu gaafa gara Kiristoos isa si barsiisetti deemtu akka inni nu barsiisetti kanuuni goonu si galee yaani tartiiba isaa sharrii dhiisnee laphee qulqulluudhaan waaqa bichaa sodaannee yoo jiraanne akkaataa inni jedhe sanatti cubbuun keenya ni duraa baqa. Nu dhiifameera jechuun Kiristoosin amannee jechuudha. Wanta inni dubbate sana. waan sirrii sirraa fudhadhaan. Wanta inni Waan dubbate. nuti gara fedhe yoo haa ta'u sirriidha jennaan yeroo takka naaf obsime. Hayyee cubbuu Adam geessine. Cubbuu Adam takka dubbatee beekaa dubbatee hin beeku tayyib geessine. Dabalataanii garana yoo deebite Yesuus Kiristoos ani nama guutu waaqa guutu jedhe ani sagalee rabbiiti jedhee beekaa. Ani sagalee rabbiiti dubbii rabbiiti jedhee beekaa. Jedhee hin beeku sagalee rabbiitiin jedhu. Sagalee rabbiituuf hin jedhee hin beeku. Tayyib eshi ani nama guutu waaqa guutu akka kiristaanii jedhu kana jedhee beekaa. Nama guutuu waaqa guutuu isaan kana barsiisatuma itti falasamaniitu barsiisu akkasitti malee waan akkasii hin jedhu. Waliigaluu jirra waan gaariidha. Waliigaluutti jirra. Ani gaafii xiqqoo tokko si gaafachuu jira. Tayyib mee fakkeenyaaf amma duraan waaqa ture eegasanii nama ta'eetiin dhalatee kan jedhu hoo. Namni barsiisee beekaa inni takka ofii isaatii. Dura waaqa ture ergasii nama ta'e dhalatee. Barsiisni akkasii macaafa qulqulluu keessa hin jiru dura waaqa ta'e dhalatee inni akkani kan hin jedhu inni nama guutuudhas waaqa guutuudhas sii galee yaani waaqa guutuudha gaafa isin jedhu akka seera waaqaatti barsiisa akka seera isa samiirraatti barsiisa. Waaqarraa gadi dhufe waaqummaa isa samiirraa sana isa sirrii sana fudhateetu qajeelummaa isa sirrii sana fudhateetu waaqummaa guutuu sana isa achirraa barsiifame sana fudhatee gadi dhufeetu dhala namaa barsiiseetu kanaaf waaqa isa taasisa. Isa kana dubbatee beeka amma ani waaqarraa waaqummaa fudhadhee dhufee jira jedhee dubbatee beeka Yesuus. Abbaa korraa. Abbaa korraa waaqummaa fudhadhee jedhee abbaarraa bare fakkeenya mootummaa nu bare maal jedhee jedha macaafa keessatti bare mootummaa namticha wannaa san eenyu kana mootummaa isa wanna jechuudhaaf deemu sani maal jedhe inni kun gubbaadhaa siif kennamee jedha. Aangoo yoo taate aangoo barattoonni isaallee qabanii nabiyyoonni hundi isaanii qaban aangoon obboleettiin kun baay'ee bakkee awwaal carraa nuu kenname. Yeroo takka mucayyoo naa geeffattuuti tayyib bu'iitii eegasanii ammoo taaptaap jalaa godhiitii deebi inshaallah yoo ariifattee jechuudha. Wannan siin jedhee wanni kiristaana nuti dinnuuf isa kana kiristaanni sirriidhaa miti jennu barsiisa Yesuus hin barsiisin kiristaanni itti laaqeetiin waan inni hin dubbanne itti fideetiin barsiisuu jira. Wanti nuti jennu isa kana. Amma kiristaanni Yaada namootaatii fi yaada namootaatu itti makamee wanni jennu isa kana. Kiristaanummaa sirrii miti jechuun dandeessu ati maaliif macaafni qulqulluun sirrii ma barsiisa akkuma ammati quraana keessaa jette kanatti sirrii matti jedhatillee baay'ee dubbisteetta. Akkamitti galaa macaafni akkasitti hin barsiisu macaafni ati sirriitti ilaalle malee macaafni fakkeenyaaf amma abuun waaz dhufanii jiranii miti abuun waaz illee itti hafuwanii inshaallah mee fakkeenyaaf amma waasiin jedhan macaafa kana barreessaa dhee Yesuus Kiristoos barreessitee beekaa macaafa amma akkakuu haaraa jedhamu kana Yesuustu barreessaa dhee barreessise Phaawulosiin fa'aa haa ta'u namoota kanneen. Isaan barsiisoo isa kaanii isaan duukaa turan. Waan inni jedhu beeku. Duukaa turani rakkoon. Bartoonni isaa suni 12 suni duukaa turani warra isa duukaa turetti barreesse isa kana. Tayyib gaari. Duukaa turani haa turuu baatanii itti deebiname. Fakkeenyaaf amma Luqaas Yesuusin argee iyyuu hin beeku. Maarqos Yesuusin argee hin beeku. Wangeelli dura barreeffame garuu Maarqos.
Wangeela Maarqos dura ammoo Phaawulos barreessaa ture. Phaawulos Yesuusin argee hin beeku. Arguu jettaa isaa? Akkasuma Phaawulos Yesuusin argee hin beeku. Ergaa 14 qaba macaafa keessaa. Luqaas Yesuusin argee hin beeku. Maarqos Yesuusin argee hin beeku. Maarqos ammoo ofii isaatii jechuudha. Macaa wangeelli dura barreeffame isa jedhaniitiin amanan. Si galee? Amma Yesuus ammoo Yesus jara dura kanaan barreeffame, barreessame. wangeelli Yesus dura barreeffame, macaafni kakuu haaraan Yesus dura barreeffame, Yesuus as barreeffame. Yesus as erga ol barreeffame, beeku. Yesus as barreeffame. Akkas. Si galee? Wannan siin jedheef Yesuus as barreeffame. Yesuus ajajee beekama macaafa kana. Hin ajaje. Naa barreessaa hin jenne walaa ebaluun barreessaa hin jenne. Yesuus akkasumatti uummata barsiisee dhiisee biraa deeme. Maaliif jennaan rabbumatu akkas godhee jedheen. Malee erga rabbiidhaa waan hin jenne. Bartoota isin immoo dhaqaati barsiisaa jedhe. Maaliif hin jenne isa kana barreessaa yoo jechuu baate Maal Phaawulos hin jedhe isa? bartoota isaa sanaanii dhaqaati isin immoo barsiisaa jedheera. Bartoota isaa 12 fowwatte kanaan dhaqaa isin immoo barsiisaa isin barsiise kana dhaqaa barsiisaa jedheedhaan. Barattoota miti bar kunniin bar Maarqos faati bar warra barattoota miti siin jechuu jira. Kunniin barattoota miti bar. Phaawulos yoo fudhatte Phaawulos akka malee Yesuus inillee waaqa godha jedheetiin xaaraatiin ture isa. Phaawulos takkaa barattoota Yesuus keessa iyyuu hin jiru. Rakkoon kiristaanaadha isa kana. Yesuus barreessaati uummataan gahaa kan jedhamu hin jiru. Wangeela gara 70tu barreeffamee jira kan kijibaan Yesuus irra barreeffamee wajjin. Wangeelota jaarraa duraa keessa jiran jaarraa tokkoffaa lammaffaa keessa barreeffama wangeela gara 70 gahan. Mee seeniti ilaalu googilii irra yoo ingiliffa beekte yookaan arabiffaan illee barreessi yoo arabiffaan illee beekte mee deemiti ilaal maal jettee mee al-anaajiilu kullu al-anaajiilu yookaan ammoo al-anaajiilu jedheeti barreessi yookaan ammoo ingiliffaan ammoo all gospels jedheeti barreessi. Wangeelota guutuu isaanii jedhe siifi tokko tokkoon sii tarreesse. Si galee namoonni macaafa barreessan nama 1000 nama gara 70 oliiti namoota lakkoofsa hin qabne. Kana keessa ammoo abbootii amantaatu filatee keessa baase malee kuni dubbii rabbiiti miti. Dubbii rabbiidha kan jedhamu dubbii karaa nabiyyiitiin dhufeedha. Nuti kan itti amanu karaa nabiyyiitiin qaxxitaa kan nutti dhufeedha. Si galee? Fakkeenyaaf nabiyyi Muhammad alayhi salatu nabiyyi osoo nabiyyi Muhammad irraa alayhi salatu goree nama isaanii as eega nabi Muhammad alayhi salatu du'ani. Si galee? Eega nabi Muhammad alayhi salatu du'ani nama achi asitti waa wahida dubbatu taate nuti oduu isaadhaatu ittiin lakkoofnu. Nuti kan itti amanu nabiyyoota qofa. Karaa nabiyyiitiin qaxxitaa kan nutti dhufe qofa. Si galee? Inni Yesus ergameef immoo isin biratti dogoggoraa jechuudha. Lakki akkasii miti goobaz. Nuti dubbiin fudhannu dubbii Yesuus irraa qaxxitaa nu bira gaheedha. Takka karaa rabbii isaatiin quraana keessa kan dhufe wanni fudhanneef karaa rabbiitii waan dubbatameef rabbii isa ergeetiin. Dabalataan ammoo dabalataan dubbii isaadha dhugaadha jennee gadi dhaabnee kan fudhannu yoo isarraa qaxxitaa nutti gahe. Kitaaba inni barreessise yookaan ammoo inni soo dubbateedha. wanna jedhe. Inni soo iddoo meeqatti dubbateera baar. Hin dubbanne. Hin dubbanne karaa namoota isaatiin karaa isaatiin miti karaa Yesuusin osoo hin taane karaa namoota biraatiin. Fakkeenyaaf Phaawulos yoo fudhatte Phaawulos ergaa 14 qaba. Kitaabni keessaati irra caalaa isaa. Laakiin Yesuusin argee hin beeku. Barattoota isaa irratti iyyuu hin baranne. Lafuma kan ergamaadha jedhee barsiise eegasani ammoo jannata kanaan seena jechuun xiqqoo sii rakkisaadha qo'een teenya. Inshaallah yoo rabbii jedhee guyyaa biraallee koottuuti. Dhaggeeffadhu akkasuma gaafataatumaan yoo rabbii jedhee rabbiin si alaafisu numa hundaa'u nu alaafisu. Du'aa Yesuumaanuu si walii goona hundi keenya. Anaaf sillee rabbiin warra karaa nabiyyoota irra gad dhaabatu rabbiin nu haa taasisu. Miila keenya karaa nabiyyoonni irra turan irratti rabbiin gad nu haa dhaabu. Anilleen atilleen wannaani eenyu kana nabiyyootni jaalannaami. Karaa nabiyyoota irratti rabbiin anallee sillee karaa nabiyyootaadha. Karaa ofii isaatii jaallatu irratti rabbiin miila keenya gad nu haa dhaabu. Sirriitti jabeessee jechuudha. Asumarraan ani asumarraan gamatuma dakoo keessaan bahi waanan jechuu barbaadu. Yoo Abuwaa jirtani? namni dogoggora barsiise namni yoo dogoggora barsiise maxaafa qulqulluu kiristaanummaan soba jettanii hin arrabsinaa asirratti. Inshaallah waan baay'ee waan haasoo nutu jira qo'een teenya. Yoo rabbii jedhee Bornaan seenaa maara kan hin jiru wal Abu hubannaa. Muaz. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam ustaad. Galatooma. Jirtu nagaami fayyaa qabdanii. Tarabbiiti. Abdiin rafanii. Abdiin ni rafeeti dhugaa qaba wallahi aniyyuu kamara fuubar akkanatti taa'u jira.
والله إنجا إن شاء الله بركة كيسان وأخاو يصير عفيس عرفتو يصير يصير ويا كيس عرفتو تكا والقل عرفتو inshallah. غيرو سنة Warri كسو komentii ammoo adaba baddanii jirtan guutuma adaba baddanii jirtan rabbiin kiyya anaafis illee haqa jechuun. آمين آمين Wallahi adaba badeetiin jira uummanni kun eessaa ijoollee duraan beeknu moo kan أجل biraatu nutti جد as yaa'an ماتن hin beekuuti. Ajaja waan akkana godha waan akkasii godha. يا Kan hin beeku waan jarri taate wallahi. Duraan oomsa qabanii suutanii dhageeffatanii amma zamana kana. Nasiyaatu isin keessaa ba'eessa. Yoo xiqqishuma yoo xiqqooma ijoolleen rabbashteetiin jette yoo iyyiteetiin jette beeqa gadi buusaa gadarcaasaa gadi buusaa gadarcaasaa maal kana buufnee kamiin fidnansaa? Abu Muaz isin bira sagaleen. أذان يا Aywa. نبرة أذان جرا مغربة فرع إن شاء الله عبد الرب بالله Rabbiin isin irraa haa qeebalu inshallah. آمين 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 Amiin. Eewa muutii godhaa sagalee. أيوة بسم الله ما أفتح وي Allah. Eewa. Viidiyoo wannan isin jala baname akkasi. Isinii galee sila kana ijoollee kanneen yoo hin hubachiisin suuta jedhanii yoo hin hubachiisin kamitti daawaa godhan xayyib. Kamitti daawaa godhan. Nuti wanni asirratti eenyuu fi wanni mataan nu dhukkubuuf kana ijoollee wajjini. Sababni isaa maaliin? Sababni isaadha akkanuma. Ijoolleen achi warri kuwwan ammoo akkasitti yoo rabbashaatiin oolu asii akkas. Buusaa kana ol korsiisaa. San gad buusaa kana ol korsiisaa. San gara mirgaa deebisaa kana gara bitaa galchaa. Maaluma rabbiin nutti gadhiisee jiru. Aywa. Nuti wanni nurra jiru nama tokko yoo inni nutti dhufeetiin jedhe yoo inni waa gaafate islaamummaa akka gaariitti ibsuufidha. Islaamummaa qabachuu dhabuun sun ka isaati. Waan nu ilaallatu miti. Waan nun galcheen sun dalagaa rabbiiti malee dalagaa teenyaa miti. Nuti ammoo haga dandeenyeen akhlaaqa musliimaadhaa itti mul'isuu fi akkasumallee deebii haga danda'ameen jechuudha. Naafillee hin galle haa isaanillee jedhaniiti akka gaariitti isaaniif ibsu. Erga sanii islaamummaa qabaachuu dhabu waan isaaniiti. Isinii galee islaamummaa qabachuu dhabuun waan isaaniiti. Yoo islaamummaa qabatan yoo hin qabannellee nun galchu. Namni nuti itti himnu nama islaamummaa qabatu qofaan laa. Hunda isaaniittuu himna. Hunda isaaniidha akka isaanii galu waan shubhaa taate guutuu. Maaliif jennaan akka guyyaa qiyaamaadhaan nun himanneef nuti ummata nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أكا أمة الرتي رقابات نبجي ربي سبحانه وتعالى أمة نبي محمد عليه الصلاة والسلام ونفلين وقل إيه في أكا نبيوتهم داف راب النوف أكا نبيوتهم داف رقابانوف أسر رجل كف نما ربين نما إسلام من قبل اللي نما نتي جباتو لنما كان اللي سوتو مجنة كإتيجان اللي إتم إيجينه كوال الرب سنين اللي ولا الرب سنيتهما هكذا دندينين أكاسيت ونجي تشونغاري سينيغالي akkasitti wanna jedhan. Kaan ammoo akkasumatti deebisanii fi suuta suutaan. Eenyuyyuu haa deebisuuti akkasuma suuta suutaan. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa nu hundaahu warra karaa haqaa irratti gad dhaabatu rabbiin nu haa taa'isu. Isin hunda keessa rabbi isin haa barakachiisu. Barakaadhaa.